Egaa gooftaan Yesuus maal jedhe? Balbalichi anaan yoo ta'e malee gara jireenyaan tokko sagaleen Yesuus dhagayeessu sagalee jireenyaa. Balbala jireenyaa inni guddichi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Karaa isaa malee tokkollee kanaan biraan jiru. Hai, akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Gooftaan nagaa nuuf kennee guyyaa irraa akka wal arginu nu taasiseera. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u torbee darbee I think torbee lama ta'eera. Torbaan lama darbee keessa viidiyoo tokko isiniif gadhiiseen ture. Kutaa lammaffaa isiniif gadhiiseen ture. Har'a immoo kutaa sadaffaa qabatee gara keessan dhufeera. Kan nuti irratti haasa'aa turre waa'ee anaa Yesuus Kiristoosidha. Iddootti Yesuus Kiristoos anaa jedhee dubbatee kuneenadha jedhee afaan isaatiin kan inni haasa'e waan akkasirratti waliin dubbataa turre. Kunis immoo kan argannu Wangeela Yohaannis keessaa boqonnaa 6 irraa kaasneeti kan nuti ilaalaa waliin dubbisaa turre jechuudha. Amma har'a immoo torbaan darbe egaa viidiyoo darbaniin kan isiniif qopheesse kutaa tokkoffaa kutaa lamaffaa akkuma haallee seensa isiniif qopheesseen ture. Kutaa tokkoffaa irratti isa gooftaan keenya ani buddeena jireenyaati jedhe walii wajjin ilaallee turre. Kutaa lamaffaa keessatti immoo isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ani ifa biyya lafaati jedhe. Ani buddeena jireenyaati kan inni jedhee boqonnaa 6 lakkoofsa 25 irraa kaafnee 59 walii wajjin ilaalle. Ani ifa biyya lafaati kan inni jedhe immoo boqonnaa 8 lakkoofsa 12 kaasnee 30tti walii wajjin ilaalaa turre. Wangeela Yohaannis jechuudha. Waan biraa keessa zuntaan Wangeela Yohaannis keessadha kan nu wajjin immoo yoonatti ilaalaa jirru. Har'a immoo kutaa sadaffaa walii wajjin ilaalla jechuudha. Isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ana balballi hoolotaa isaan jedhe walii wajjin ilaalla jechuudha. Ana balballi hoolotaa isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedhe guyyaa irraatti walii wajjin ilaalla. Kutaa kana immoo gara kutaa kanaatti yookiis gara ergaa guyyaa irraatti osoo hin darbiin duratti chaanalii ilmaan mootummaa jedhu kanaaf haaraa warri taatan akka carraa guyyaa har'aa ilaalaa kan jirtan jechuudha. Subscribe gochuudhaan maatii ilmaan mootummaa akka taatan ergoota yeroo isiniif darbu immoo akka dhaggeeffattan kallattiidhaan akka isin ga'uuf subscribe akka gootan jaalala Waaqayyoo isin gaafadha. Waaqayyaan araara nagaa nuuf baay'isu gara kutaa sadaffaatti walii wajjin dabarra. Kutaa sadaffaa irratti kan walii wajjin ilaallu maalidha? Ana balballi hoolotaa isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedha. Ana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos torban keessaa inni kun isa sadaffaa irratti nu argannu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaasnee 10 kan argannu jechuudha. Guyyaa irraatiif kan walii wajjin ilaallu ana balballi hoolotaa isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedha walii wajjin ilaallu. Gara isaatti hundeemiin duratti dubbii sagalee Waaqayyoo walii wajjin dubbifannaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaasnee hamma 10tti walii wajjin dubbifannee sana booddee walii wajjin ilaallaa jechuudha. Akkasiidha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nan dubbisa. Yesuus tuufee dhuguman isinitti himaa namni gola hoolotaatti balbalaan ol galuu dhiisee karaa biraatiin lixu inni hattuudha saamtuudhas. Namni balbalaan gola hoolotaatti ol galu garuu inni tiksee hoolota sanaati. Tiksee sanaaf kella eegduun hin bana. Hoolonni sagalee isaa hin beeku. Inni hoolota isaa maqaa isaaniitiin isaan waamee gad isaan hin baasa. Hoolota isaa hundumaa erga gad yaasee fuula isaanii dura hin adeema. Hoolonni sagalee isaa waan beekaniif isa duukaa hin bu'u. Sagalee warra ormaa waan hin beekneef nama ormaa hin baqatu malee isa duukaa hin bu'an jedhe. Yesuus dubbii haalaa kana isaanitti hime. Isaan garuu wanti inni isaanitti hime kun maal akka inni ta'e hin hubanne. Yesuus ammas dhuguman isinitti hima. Ana balballi hoolotaa. Warri na dura dhufanii karaa biraatiin lixan hundinuu hattuudha saamtuudhas. Hoolonni garuu isaaniif hin dhageenye. Balbalichi ana inni anaan ol galu hin fayyu. Hooliin gadis hin ba'a. Eedichas hin argata. Hattuun waan biraaf utuu hin ta'in hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaafis hin dhufti. Ani garuu hoolonni jireenya haa qabaataniif irraafaas haa qabataniif dhufeera jedhee. Kutaa kana keessatti kan agarru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos balbala hoolotaa ta'uu isaayyuu walii wajjin ilaalla jechuudha. Hoolota jedhee kan inni waamaa jiru anaaf isinidha. Nuyi hoolota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Hoolota tiksee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jala jiranidha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 23 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa dubbifannu Waaqayyo tiksee kooti ani maa hin dhabu inni marga lalisaa keessa kan boqotu hin godhaa jedheetiyyuu dubbata. Gara lagatti aragarfataniittis nageessaa
jedhetiyyuu nagaggeessa gooftaan gara lagatti ara galfaniitti anaaf waaqayyo kanaaf tiksee gaariidha jedha Daawit yeroo iddoo sanatti faarfatu. Egaa waa'ee tiksee gaarii ta'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa biraatti deebina har'a garuu kan walii wajjin ilaallu balbala hoolotaa ta'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos walii wajjin. Egaa waan tokko isinitti dubbadha. Kanaan dura viidiyoo ta'e tokko ilaalaan ture baay'ee tokko ture jechuudha. Wangeela Yohaannis irratti kan afaan Amaariffaatiin hojjetame jechuudha. Achirraa waan arge tokko yookiis waan dhagaye baay'ee kan ture tokko isinitti himaa jechuudha. Egaa akka seenaa Israa'elootaatti Israa'eloonni akkaataa jirti hoolota isaanii tiksan yookiis immoo eegan waan tokkotu jira. Innis maal inni hoolonni Israa'elootaa akka aadaa warra Israa'elitti yookiis immoo akka Israa'eloonni itti hoolota isaanii baasanii galfatanitti hoolonni isaanii gola tokko keessa yookiis dallaa tokko keessa akka jarri buufatan godhachuudha. Naannoo tokkorra warri jiran hundumti isaanii kan mana tokko qofatu hin taane kan mana lama mana sadii sanaa ol ta'uu danda'a yookiis immoo kan maatii lamaaf isaa olii ta'uu danda'a iddoo tokkotti manni ijaaramaaf hoolota sanaaf yookiis immoo isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gola jedhee waamu kana ijaaramaaf jechuudha iddoo tokkotti ijaaramaaf. Erga kun tolfamee yookiis ijaaramee booddee dallaan guddaan itti godhama. Dallaan guddaan kun immoo maanni barri guddicha tokko qofa qaba. Barri hoolonni sun ittiin ol seenan yookiis immoo balbala sana jechuudha. Balbala sana jedhu sana balbala hoolonni kun yeroo dheedichaa yookiis marga isaanii nyaatanii dheedanii nyaachifamanii yookiis tikseen isaanii isaan eegsisee yookiis immoo bobbaasee yeroo inni gara iddoo jarri boqotanii bulanitti deebisu kan jarri ittiin ol seenan balballi tokko qofadha jechuudha. Kan naannoo maatii hundumaayyuu kan namoota naannoo sanaa hundumaayyuu tokkodha jechuudha. Tikseen garaagara ta'uu danda'a. Kan hoolota sana tiksu tikseen garaagara ta'uu danda'a. Haa ta'u malee manni jarri dhufanii itti galan tokkodha jechuudha. Naannoon tokkichi iddoo tokkotti galfataa jechuudha akka aadaa warra Israa'elitti. Egaa jarri yeroo walitti galfatanii tiksee isaaniitiyyuu adda baasaa jechuudha. Asirratti maalli balbalittiin hoolonni kun ol galan tokkodha. Gooftaan Yesuus fakkeenya kana dubbii haalaa kanaan qabeetiyyuu saba Israa'eliin barsiisaa jira. Ijoollota isaa garboota isaattis ta'e namoota yeroo sana naannoo isaa turanitti fakkeenya kanaan qabeetti dubbataa jira jechuudha. Balbalicha sanaan kan hin nanne karaa biraatiin yookiis immoo karaa biraatiin kan dhaqu hattuudha jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos. Karaa balbala sanaa kan dhaqu yeroo hundumaayyuu eenyudha? Hattuutu hin taane tiksee hoolota sanaati. Tikseen hoolaa yoomiyyuu taanaan karaa biraan barbaadu karaa addaatiin dhufu tikseen hoolota sanaa karaa balbala isa guddicha sanaatiin. Egaa gooftaan Yesuus maal jedhe? Balbalichi anaan yoo ta'e malee gara jireenyaan tol seenuu hin dandeessan. Hoolonni sun iddoo biraa deemanii dheedanii nyaatanii qubanii boqotanii yeroo dhufanii seenan karaa balbalicha guddicha sana malee ol seenuu hin danda'an gara iddoo boqonnaa isaaniitti. Gara iddoo ara galfatanii bulaniitti karaa balbala guddicha sana malee ol seenan. Egaa barri guddichi balballi guddichi kan isin ittiin gara jireenya bara baraatti galuu dandeessan ana qofaadha gooftaan Yesuus Kiristoos. Egaa balballi guddichi yookiis karaan jireenyaa inni guddichi karaan nu ittiin gara jireenya bara baraatti gara jireenya isa waaqayyo nuuf qopheessetti seenuu dandeenyu tokkicha tokkoof tokko eenyudha jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin iyyuu ol galuu dandeenya. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos maal jedhe? Ani balbalicha ani balbala hoolotaati jedhe. Balbalichi dhugaananiidha. Balbalichi jireenyaadha. Karaa kootiin kan ol galu jireenya qabaata. Ani hoolotaaf jireenya kan nuuf dhufe. Garuu warri hattuun karaa balbala sanaan dhufne karaa biraatiin kan dhufan. Aanusanis kan dhufan. Karaa biraatiin kan gara mana gara gola hoolota sanaan tol seenanii hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaaf dhufu. Gooftaan hattuu jalaa yookiis warra qaltu jalaa wala barreetu jalaa nu haa baasu. Warra qaltuuf, balleessituuf, ajjeestu jalaa bahuudhaaf immoo tokkoof tokko balbala jireenyaa isa ta'e isa dhugaa bara baraa ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos amanuu isa qabaachuu. Karaa isaatiin ol seenuu galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Egaa balballi dhugaan sun balballi guddichi balballi jireenya kennu sun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e iddoo kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf himaa jechuudha. Iddoo kanarratti maal jedha gooftaan Yesuus Kiristoos? Hoolonni koo sagalee koo beeku anis sagalee hoolota kootii beekaa jedha. Asirratti waan tokko isiniif kaasuun barbaade. Yeroo baay'ee sagalee hedduu dhageenya nuti. Sagalee hedduu dhageenya. Egaa itti waa'ee kanas ittiin dubbatanii gara tiksee hoolota aadaa saba Israa'elitti tiksoonni hoolota sana dhaqanii karaa barrii guddicha sanaatiin maal godhu? Maqaa maqaatti kennu jechuudha. Hoolota isaaniitti, hoolota bobbaasan sanatti yeroo hundumaa gatii hoolaa isaanii geggeessaniif gatii wajjin oolanii fi maqaa tikseen sun ittiin waamu hoolonni sun beeku. Yookiis immoo sagalee tikseen sun dhageessisu hoolonni sun beeku akka saba Israa'elitti.
gaafuma dhaqee barrii guddicha irra dhaabbatee tikseen sun jechuudha inni hoolota sana bobbaasu ni tiksu barrii guddicha irra dhaabbatee gaafuma inni sagalee wayii dhageessu hoolonni tiksee sana duuka bu'u jechuudha. Waan isin dhibu hoolonni tiksee kan biraatiin tikfaman ilaa tiksee garaagaraatiin hoolota tikfaman tiyyuu gola tokko keessatti yookiis immoo mana tokko keessatti balbala guddicha tokko kan qabu sana keessatti walitti qabama jedheera. Tiksee isaanii malee gadi hin baanu waan isin akka aadaa saba Israa'el sanatti akka eegumsa warra Israa'el sanatti tiksee isaanii adda baasanii beeku sagalee tikseen isaanii dhufee dhageessisu hoolonni adda baasanii beeku yeroo tikseen isaanii dhufee sagalee dhageessisu hoolonni tikseen sun isaan tiksu dallaa sana keessa gola sana keessa ba'anii isa duukaa deemu jechuudha. Tikseen sun immoo maal godhaa duraa deema fakkeenyaaf amma akka biyya keenyaatti namni horiis yeroo tiksu ta'e hoolotas yeroo tiksu of dura oofeetiyyuu dudduubaan oofachuu akka sana miti akkaataan sabni Israa'el itti hoolota isaa tiksu akkamittidha dura deema jechuudha sagalee dhageessaa hoolonis immoo sagalee isaan dhaggeeffataniitiyyuu hordofu sagalee isaan dhaggeeffataa sagalee dhageessu sana dhaggeeffataa gara inni deemutti duuka deemu hoolonis maqaa isaan inni isaanitti moggaasisan irraa dhagaa yeroo inni maqaa isaanii dha'u beeku hoolonni sun tiksee isaanii adda baasanii beeku. Akkuma kana tikseen kan biraan tokko dhufee hoolota isaa kan biraa fudhatee deema amma inni dhufutti achuma keessa ture jechuudha hoolonni kun achi keessaa bahuu danda'an amma tikseen kan isaanii dhufutti tiksoota adda addaa jira tiksoonni adda addaa sun gaafa dhufan hoolota isaanii kan isaanii qofa duukaa bu'uu danda'a warri kaan duukaan deeman jechuudha amma kana hundi waan nama ajaa'ibu nama dhibu jechuudha. Gooftaan keenya egaa kanaan qabee barsiisa hoolonni koo sagalee koo beeku anis immoo sagalee hoolota kootii beeka anis immoo hoolota koo beeka hoolonni koos immoo sagalee koo beeku. Haqa sagalee baay'ee dhageessee sammuun kee jeeqamuu, cannaqamuu, dhiphachuu, tenshinii garagaraaf dipireeshinii, cinqii, dhiphina garagaraa keessa seenuu dandeessa. Sagaleen Yesuus dhageessisu sagalee dhiphinaa miti, sagalee cannaqamuu miti, sagalee dhiphachuu miti, sagalee rakkinaa miti. Sagaleen Yesuus dhageessisu sagalee jireenyaati, sagalee tarkaanfachuuti, sagalee milkaa'inaati, sagalee beekumsaati, sagalee ogummaati, sagalee nama ta'uuti, sagalee nama tarkaanfachiisudha, sagalee Yesuus dhageessisu. Sagaleen Yesuus irraa dhageenyu sagalee jireenya bara baraatti nu geessudha. Egaa sagalee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin adda baafanne jechuun sagalee jireenyaa isa ta'e filter goone yookiis immoo calallee fudhannee adeemna jechuudha. Kanaaf maalirree sagalee gooftaa keenya adda baasnee beekuun barbaachisaadha. Gooftaan keenya nu yaaddessu. Gooftaan keenya baddeetta, salphatteetta, karaa tabteetta nu hin jiru. Sagaleen akkasii kan eenyu ture kan seexanaati, kan biyya lafaati, kan foon keenya nutti tasaasudha. Egaa hoolonni koo sagalee koo beeku erga inni jedhee aniin isin yaa ijoollota waaqayyoo yaa namoota waaqayyoo aniif isin sagalee Kiristoosiin adda baafannee beeknee duukaa adeemuudhaa qabna jechuudha. Hoolaa Kiristoos ummataanitti, mucaa Kiristoos ummataanitti sagalee isaa beekuu qabna jechuudha. Sagaleen isaa nuu galuu qaba jechuudha. Sagaleen jireenya isaarraa nuu galuu qaba. Kanaaf sagalee seexanaa dhageessanii yaaddeenaa. Sagalee seexanaa, sagalee biyya lafaa, sagalee du'aa dhageessanii yaaddeenaa. Kan biyyi lafaa lallabu du'a, kan biyyi seexanii lallabu du'a, kan foon keenya nutti himu sagalee fi kutannaati. Garuu sagalee Yesuus irraa dhufu jireenya. Kana beekaa ittiin adeemaa. Sagaleen irraa bahu. Sagaleen irraa bahu. Ani jireenya kennuuf dhufe jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaafidha har'a saamtuu yeroo galtu afurri badiisaa sun inni saamu sun afurri du'aa sun afurri biyya lafaa sun gaafa gale gaafa sammuu keenya keessa seenu gaafa gara keenya dhufu. Kanaafidha abdii kan nu godhachiisu. Kanaafidha akka nu gaddiinu akka nu dhiphannu kan nu godhu. Abdii kutannaaf cinqii keessa kan nu gashuuf kanaaf sagalee biraa gaafa dhageenyu dhiphanna. Egaa haala kam keessa yoo jiraattan haala kam keessa yoo galtan sagaleen Yesuus nama yaaddessu. Sagaleen Yesuus dhiphina keessa nama galchu. Egaa gaafa dhiphinni isin marsu, gaafa rakkinni isin marsu, sagalee Yesuusin dhaggeeffadhaa. Dhiphina sana hundumaa dhaga'uun isaa gurra keessan cuqqaalladhaa. Biraa deebi'aa. Maaliif Yesuus nama dhiphisuun beeku? Yesuus bira boqonnaan jira. Maal jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos? Isin dadhaboonni baani keessan kan isatti ulfaate hundumtuu gara koo kottaa. Anarraa baraa doogarraa miidhaa. Waanjoon koo ulfaataa miti salphaadha. Waanjoo koo fuudhaa baadhaa jedhe gooftaan Yesuus. Baa keessa hundumaa irratti gataa jedhe. Waan qabda hundumaa irratti gataa jedhe. Yaaddoo keessa hundumaas immoo irratti gataa dhiisaa jedhe gooftaan keenya. Egaa yaaddoo keenya kan nu yaaddeessu irratti gataa ni jedhe gooftaan sagalee jireenyaa nuuf qaba. Hoolonni koo sagalee koo beeku jedhe. Nuti sagalee isaa beeknee isa duukaa deemuuf gooftaan nu gargaara. Balbala jireenyaa inni guddichi gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Karaa isaa malee tokkollee kanaan biraan jiru. Egaa balballi keenya kan nuti ittiin gara jireenyaatti galu gooftaa keenya Yesuusidha misira deebi'ee kan jiru. Inni balbala jireenyaati. Gooftaan nu gargaaru. Karaan ija irra deemu sagalee isaa baruu, sagalee isaa wajjin wal beekuuf gooftaan nu gargaaru. Isa wajjin deemuudhaaf sagalee isaa baruu, isa wajjin jiraachuudha. Karaan irra nu oofuu, karaan irra nu geggeessuu irra deemuudha.
Egaa dura bu'ee yeroo fudhatee deemu tikseen kun ofii dura deemaa jira waan ta'eef balaan addaa wanti garaagaraa yoo dhufe jalqaba kan inni argatu tiksee kana jechuudha. Hoolota sana argatu. Ofii isaatii du'ee hoolota isaa jireenya argachiise. Gooftaan keenya hojii kana hundumaa nuuf raawwateera. Ofii isaatii du'ee nuuf jireenya kenne. Du'ee namni immoo du'a keessaa nuuf ka'ee jireenya bara baraa nuuf kenne. Kanaaf karaan jireenya keenyaa balballi jireenya keenyaa gooftaa keenyaa isatti amanannee jiraannu sagalee kan biraa tokko illee dhageenye hin dhiphatinaa hin dhiphannu sagalee kiristoosiin haa jajjabaannu ergaa gosa xumuraatii gooftaan baraaf jireenya keessan isiniif haa eebbisu. Har'aaf qabadhee kanan gara keessan dhufe kanuma. Viidiyoo biraatiin yookiis immoo sagantaa biraatiin torbee walitti deebina. Inni irraa kutaa sadaffaadha kutaa afuraffaadha walitti deebina. Chaanalii kana immoo subscribe gochuudhaan share gochuudhaan namoota dhaabbadhaa. Dubbii Waaqayyoo qofa lallabuu, dubbii Waaqayyoo qofa barsiisuu, wanta dubbii Waaqayyoo keessaa bahu walitti himuu malee karoora biraaf kaayyoo biraan qabu. Kaayyoon koo wangeela mootummaa Waaqayyoo amma danda'ametti babal'isuu. Dubbii Waaqayyoo waliin barachuudha. Nagaa fayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Nagaan naaf turaa. Shaaloom.